yabdile goofani sinamana tani abidda boba adacha turba sana hin sodane sani waaqayyo singanne abidda walaka wajinin nabate olchu sadin kida rifes mata sani tokko yobate wanta hundumo ejani arginen jirano amaltira male nafra kanu dedebino waaqayyo shakamu wakunda isatidanda jechu nafan satya bokaba umamnaga du'ainaga ayyaanni waaqayyo gooftaadha hunda keessan irratti baay'atu ijoolleen gooftaa nagaan waaqayyo gooftaadha isiniif ta'u akkam bultan akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti waaqayyoof galanni haa ta'u waldaa maraanaataa yesuus keessatti kan argamtan akkasumas karaa adda addaatiin dubbii waaqayyoo kanaa kan hordoftanii karaa yuutuubii waldaa maraanaataa yesuusis akkasumas hiriyoonni keessan obboloonni ergaa kana kan isiniif dabarsan ergaan kana kan hordoftaniif kan irraa barattan nagaan waaqayyoo araarrisaa eebbisaa danqaa malee dhowwaa malee hunduma keessan irratti haa baay'atu jedha. Akkam jirtu nagaadha miti ani waaqayyo isa guddaa isa jiraataa bara keenya irratti bara guyyaa keenya irratti guyyaa guudabaleef galannaa ta'uu anis manni koos nagaadha. Waaqayyoon gooftaa keenya guddifnee galateeffannaa arfannaa obboleessa keenya yaada isaatiin nuuni waan hundumaa ijaan arginee hin jiraannu amantiidhaan malee kan nuti deddeebinu jedhu dhaggeeffachuudhaan jalqabnee jirra. Egaan waaqayyoo isa ganama kanas nuu kenneef guddifnee galata dhiyeessaa. Waaqayyoo keenya isa jiraataa fuulduratti dhiyaannee arrasii sagalee waaqayyoo guyyaa kaleessaa walii wajjiniin barachuu kan eegallee itti fufnee walii wajjiniin barannee xumurraa guyyaa makana lamaanitti xumurraa oomaak maal akka ta'e baruu waan qabnuufi bara keenya kanaaf immoo oomaakiin qabannee socho'uun waan nurra jiruufi bifa addaatiin akka kudhaamaatti hidhannee ittiin deddeebi'uu waan qabnuuf itti fufnee guyyoota kana lamaan keessatti walii wajjiniin ilaallaa. Waaqayyoon kadhannee gara isa afee kutaa barumsa keenya gabaabaatti dabarra. Waaqa keenya qulqulluu guddaa bara baraa si galateeffannaa guyyaan kun harka keerraa nuuf kenname kunoo umurii keenya keessatti guyyaa dabalataa bara haaraa keessa arganneerra. Ganamni kun harka keessa qulqulluudhaan keenya ta'eera kan mo'ee boojuu guuree boojuu nu guursisee si ilma waaqayyooti. Maqaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuusiin maqaa keessa dinqisiisaadhaaf galanni haa ta'u. Yaa abbaa ulfaadhu afara waaqayyoo ulfaadhu siin ta'ee jireenyi keenya galanni si duwwaaf haa ta'u. Ammas yaa waaqa keenya fuula kee duratti dhiyaannee maaddii isa nuuf dhiyeessite irraa soorranna. Dhowwaa tokko malee waaqni banamee yaadni kee nu haa qaqqabu. Dhowwaanii fi mormituun hundumtuu maqaa Yesuusiin caccabanii yaadni kee gaariin dinqisiisaan nurratti haa raawwatu. Kana waan gooteef ulfaadhu maqaa gooftaa Yesuusiitiin ameen. Egaan waaqa keenya guddifnee galateeffannaa kan nuyi walii wajjin ilaallee yeroo tokkotti fixuudhaaf waan bal'atuuf iddoo lamatti qoonnee walii wajjin ilaallee dubbii waaqayyoo dhaloota barri isaan irratti hojjenne maduree jedhuun ilaaluu jalqabne. Egaan akkuma guyyaa jalqabaa ilaaluudhaaf yaallee harka caalaa namaa baratu irratti hojjetaa baratus gara barbaadetti fe'ee naannessa malee isaan dandeettii bara irratti hojjetu wajjin yoo uumaman illee dandeettii sana bira waan hin geenyeef baratuu isaan irratti hojjeta. Kanaaf haasaa isaanii guyyaa guyyaa keessatti maal godhuree bara'oo maal godhuree jabanoo baratoo fidee jedhaniitu darbu. Haa ta'u malee nuun akka ijoollee waaqayyootti warra barri garbicha isaan godhee waanuma barbaade irratti fe'ee
waanuma dhufe hundumaa nyaachisee yaada ofii isaatiin geggeessitu hin taane warra barichumayyuu sheeppii godhan, barichumayyuu boca itti godhan, baricha munaasisan akkasittis hin jiraatamaa edaa warra jechisiisanii ta'uudhaaf akka waamamne ayyaana akkasii dandeettii akkasii Kiristoos irraa akka dhaalle ilaaluu jalqabnee jirra. Egaa akkamittiin danda'ama kun? Namni tokko ijoollee Waaqayyoo kun akkamittiinidha barri utuu isaan irratti hin hojjetin ofii isaaniitii bara irratti hojjetanii kan darbuu danda'an kan jedhu ilaallee wantoonni afur akka jiran, wantootni arfan kunis immoo jecha gabaajee Oomaak jedhamuun akka walitti qabamee ilaaluu jalqabne yaadanna. Oomaak keessaatii oodhaaf maa ilaallee jirra? Oon ogummaadhaan waan deddeebi'aniif, maan immoo mul'ataan waan socho'aniif. Arra sadaffaa kan walii wajjin ilaalu aani amantiidhaan waan deddeebi'aniif. Namni Waaqayyoo faarfataan kun nuuni waan hundumaa ijaan arginee ilaallee qaqqabannee miti kan jiraannu amantiidhaan jiraannaa jedha. Eeyyee warri bara irratti hojjetanii darban, warri barri isaan irratti hojjechuu hin dandeenye dhaloota akkamiidha? Dhaloota amantiidhaan jiraatudha. Dhaloota waanuma argamuun na'ee birratu, waanuma argamuun gammadee kolfu, waanuma argamuun immoo boo'ee mankaraaru tun taane waan hundumaa dudduuba falli akka jiru amantiidhaan waan irratti of gatanii jiraatan warra qabanidha. Sagalee Waaqayyoo keessaatii namoota baay'ee kaasnee ilaaluu dandeenya. Kanneen amantiidhaan jiraatanii baraa fi hammeenya baraa injifatanii darban, barri immoo isaaniin kan dadhabe hedduu isaanii kaasnee ilaaluu dandeenya. Fakkeenya barumsa keenyaaf akka nuuf ta'uuf garuu ergaa gara warra Ibrootaatti barreeffame boqonnaa 11 lakkoofsa 27 irra kan jiru dubbifanna ka'umsa keenyaaf jechuudha. Inni kunis waa'ee Musee dubbataa. Boqonnichi guutummaan waa'ee amantii kan dubbatu yoo ta'u akkana jedha lakkoofsa 27. Inni amantiidhaan dheekkamsa mootichaa utuu hin sodaatin biyya Gibxii ba'e. Isa ijaan hin argamne akka waan arguuttis yaada isaatti jabaate. Akkam namatti tolaa, irra deebi'een dubbisa. Inni amantiidhaan dheekkamsa mootichaa utuu hin sodaatin biyya Gibxii ba'e. Isa ijaan hin argamne akka waan arguuttis yaada isaatti jabaateedha. Amantiin isa kanaadha firoota koo. Wanta ijaan hin argamne waan qabatamaadha jedhamee amma fidikaa yoo jedhan mul'achuu hin dandeenye garuu immoo jira, dhugaadha, hin argama kun jedhanii lakkaachuudha. Namni Waaqayyoodha kun Museen dheekkamsi Fariyoon hammam ulfaataa akka ta'e, murtoon Fariyoon hammam hadhaa akka ta'e eenyuun caalaatti iyyuu nama beekudha. Sababiin isaa mana isaaniif siyaasa isaanii keessatti waan dhalatee guddateef. Mana isaanii keessatti, siyaasa isaanii keessatti waan umurii isaa jabeeffateef waa'ee biyya sanaa gaarii godhee beeka. Garuu dheekkamsi mootichaa ulfaataa haa ta'uyyuu malee, sodaa isaa malee biyya Gibxiitii ba'e. Ija isaa immoo wanta hin argamnerra akka waan argamuutti yaada isaatti jabaate. Ija isaa waan hin argamnerra kaa'e akka waan argamuutti, yaada isaatti immoo hin jabaateedha. Kanaaf Museen geggeessaa milkaa'aa, barri kan dadhabe, galaanni diimaan kan dadhabe, lafti onaan kan dadhabe, dheekkamsi Fariyoon kan dadhabe, gara jabinni Fariyoon kan dadhabe, hammeenya baraa gararraa darbee kan jiraate, Waaqayyo kan ittiin boonu,
nama garraamiidha inni kan akka isaan jiru jedhee kan ittiin aadatu kan inni ta'eef namni kun nama akkamiiti? Nama amantiiti. Nama amantiidhaan jiraatudha firoo tokko. Amantiin Waaqayyoon keessa lixanii waan hundumaa tuffachuudha. Jechi kun immoo haaraadha. Anis kun har'an itti fayyadama. Gaafa barumsa kana qopheessuudhaaf sagantaan eddanaa ba'e booddee Waaqayyoon yeroon kadhadhu mata dureemti kun iyyuu tokko jedhee gaafa barreessu waa'ee amantii akkaataan itti kanaan dura ibsu kan biraa ture. Bifa addaatiin karaan ittiin hubadhee isinii qoodu immoo isa kanadha. Maalidha? Amantiin Waaqayyoon keessa lixanii waan hundumaa maal gochuudha? Tuffachuudha. Eessa lixanii? Waaqayyoon keessa lixanii. Eessa lixanii? Dandeettii Waaqayyoo keessa dhokatanii. Irree Waaqayyoo jala dhokatanii. Aangoo Waaqayyoo keessa lixanii waan hundumaa gadi buusanii xiqqeessanii tuffatanii ilaaluudha. Gaara godhanii ofirratti ilaalu miti amantiin. Mee namoota amantii tokko immoo ilaalla. Ilmaan Qoraayii jedhamu faarfannaa 46 lakkoo tokko hanga 3 irratti faarfannaa isaan faarfatan deemnee haa ilaallu. Jarreen sun namoota amantiiti. Akkaataan isaanii nama ajaa'iba. Macaafa faarfannaa 46 lakkoo tokko hanga 3. Akkana jedha. Maal jedha? Ilmaan Qoraayii ta'uusaa Waaqayyoon wajjin jira. Mata dureemti isaayyuu geggeessituu warra faarfattootaaf faarfannaa ilmaan Qoraayii akka sagalee durbootaa isa ol kaatti faarfatamedha. Waa'ee riitimii isaatii, meeloodii isaa, sagalee isaa, muuziqaan isaa maal akka ta'e hunda ibsachuudha yaadni isaa achi keessatti. Lakkoo tokko kaasee akkana jira hanga 3 dubbisaa gooftaa Yesuusiin. Waaqayyooti nuyi kooluu hin gallaa inni humna keenya inni rakkina keessatti gargaaraa ta'uun isaa beekameera. Kanaafis lafti yoo diddiiramteeyyuu tulloonnis hurgufamanii galaana walakkaa yoo buufamaniyyuu nu hin sodaannu. Bishaanonni isaa huursanii yoo hoomacha'aniyyuu tulloonnis raafamuu isaaniitiin yeroo qomaniyyuu Waaqayyo gooftaan maccaan wajjin jira. Waaqayyo inni kan Yaaqoob da'oo keenyaadha. Ameen. Hagalee dinqisiisaadha kutaan kun. Humna jajjabeessuu guddaa qabas. Ijoolleen Qoraayii kana yeroo faarfatan faarfannaa keessatti. Yoo ilaaltanii dubbii kana keessa lixxanii yoo faarfannaa kana keessa lixxanii ilaaltan murtoo jajjabaa keessatti argitu. Obboloonni kun faarfattoonni kun bakkuma lixaa dhabu. Eenyu wajjin wal lolu jalqabaa? Lafaa wajjin wal lolu. Lafa isheerra dhaabbatanii jiranii wajjin wal lolu. Lafti yoo diddiiramte mee ilaalaa. Jalqaba lafti yoo diddiiramte ofii eessa dhaabbatanii faarfachaa jiru? Lafarradha. Lafumti isheen irra dhaabbadhee jiru kun yoo jijjiiramte lafaa wajjin walitti bu'an. Tufumnee immoo ilaalla. Lolli isaanii itti fufee lafa isheerra jiraatan ishee abdiidhaan nama baattee jirtu wajjin edda wal dhabanii booddee tulloonni hurgufamanii galaana walakkaa yoo buufamanii amma immoo tullutti ol ba'anii jennu. Kanaaf lafaa wajjin wal dhaban jennee yoo yaadne jarri kun ijoolleen Qoraayii kun tulluu gubbaa ta'anii lafa ishee gajjallaa jirtu sana lafa sabballaa diriiree jiru sanaan wal lolan jennee yoo yaadne tulluu gubbaa jiru edaasaa yeroo isin jettan amma maal jedhu tulloonni yoo hurgufamaniyyuu jedhamamoo. Eessa lixuree jarri kun tulloonni yoo hurgufamu duwwaa miti galaana walakkaa yoo buufamaniyyuu jedha. Amma lafi dhabamaa jira. Lafti dhaabbatan dhabamaa jira ijoollee Qoraayiitiif. Lafaa wajjin wal dhaban. Amma immoo eessadha? Tulluu ol ka'aa iddoo gaarii iddoo wanti ulfaataan illee namatti ol hin baane gararraa godhanii asii gadi loluu danda'an isaanis wal dhaban. Maal jedhan? Atis yaa tullu hurgufamtee galaana walakkaa yoo buufamteeyyuu. Tole
tarii immoo jarri kun galaana keessa jiraachuu barbaadanii daakaa beekuu laata? Maaliif kan isaan lafaa fi tulluu wajji wal lolan jettanii yoo ilaaltanii amma immoo tifoonikeedha. Galaana walakkaa yoo buufaman iyyuu nu hin sodaannu jedha. Ammas lakkoofsa 3 irratti immoo bishaanonni isaa huursanii yoo machaa'an iyyuu tulloonnis raafamuu isaaniitiin yeroo qaban jedha. Amma immoo bishaan numtinnichi keessa jiru iyyuu huursuu keessa ba'e yoo machaa'e bishaanni huursee yoo machaa'e immoo daakaadhaaf hin ta'u, bidiruudhaan irra jiraachuuf hin ta'u, qilleensa jabaa qabaa, sodaachisaadhaan raafamaadha. Garuu maal jedhan yoo raafaman yoo machaa'an iyyuu nu maal hin godhan nu hin sodaannu. Maaliif jettan yoo gaafattan lakkoofsa 3 gara dhumaa isaatii fi darbee immoo lakkoofsa 7 irratti kaa'amee jira. Lakkoofsa 3 gara dhumaa akkasidha. Waaqayyo gooftaan maccaan wajjin jira. Waaqayyoonni kan Yaaqoob da'oo keenyaadha. Lakkoofsa 7 akkasidha. Waaqayyo gooftaan maccaan wajjin jira. Waaqayyoonni kan Yaaqoob da'oo keenyaadha. Amantiin Waaqayyoon keessa lixanii waan hundumaa maal gochuudha? Tuffachuudha. Kanaaf gaaraantii ilmaan Qooraayi ta'ee kan jiru, wabii ilmaan Qooraayi ta'ee kan jiru, lafa ishee dacheetu hin taane, tulluutu hin taane, galaanatu hin taane, bakki miilla ofii kaatan yoo hin jiraannes, bakki itti hafuura fudhatan yoo hin jiraannes, Waaqayyo wajjiniin hamma jirrutti. Iddoowwan kun hundumtuu immoo dolfina Waaqayyoof hin taane yoo ta'anis nu garuu Waaqayyo wajjiniin waan deddeebinuuf wanti ijaan argamu wanti hundumtuu abdii miti yoo ta'es Waaqayyo gooftaan maccaan wajjin jira. Waaqayyo inni kan Yaaqoob da'oo keenyaadha. Ilaa argitanii akkaataa itti namoonni amantiidhaa bara irratti hojjetanii darban. Iddootti Waaqayyo ga'ee nama yeellaa'istu hin jiru. Jabaan namaa iddoo ga'ee dadhabu qaba. Jabaaf gaariin firaa iddoo ga'ee harka laatu dudda namatti gatu qaba. Dandeettiin namaa iddootti nama gatu qaba. Sadarkaan barnoota namaa iddootti nama ganuu qaba. Miindaan namaa iddoo itti namarraa adda ba'u qaba. Jira kan jedhamu wanti abdatamu iddootti nama dhiisee galuu qaba. Iddoo hundumaatti kan namannis addunyaa ishee har'a keessa jiraannu keessattis ta'e addunyaa ishee dhuftu keessattis amansiisaa inni ta'e Waaqayyo gooftaan nu wajjin jira. Kanammoo warra kamtu argata? Warra amantiin deddeebi'anidha. Kanaaf ijoollee gooftaa namoonni amantii warra akkamiiti? Warra Waaqayyoon keessa dhokatanii Waaqayyoon keessa lixanii waan hundumaa tuffatan waa tokko iyyuu warra hin sodaannedha. Waaqayyo jira. Isatu itti darba waan ta'eef hammeenyi namaa amantii irratti hin hojjetu waan ta'eef namni amantiidhaa hammeenya barootaa injifatee darba waan ta'eef ijoollee gooftaa. Kanaaf bara amma itti seennus ta'e bara addunyaa kanarra jiraannuufis galaa kan nu ta'u maalidha? Oomaak jenne jechoota afuriin qabanne iddoo afuritti qubee afuriin qabannee jirra. Aan maalidha? Amantii. Namoota amantiidhaan jiraatan Waaqayyo namoota amanan hin jaallata. Namoonni amanan maaliif Waaqayyo isaan jaallata beektu? Irree isaatu dhugaa ba'u isaan, danda'u Waaqayyo labsu isaan, akka Waaqayyo jiru beeksisu namoonni amantii. Akka Waaqayyo jiru afaaniin Waaqayyo jira jedhanii dubbatu duwwaatu hin taane amananiitu Waaqayyoon sochoosu teessoo isaarraa. Jiraachuu Waaqayyo warri dhugaa ba'an warra amanan namoota amantiiti. Kanaaf barri akka sirratti hin hojjenne jira barbaadda yoo ta'e kunootti galaan kee amantiidhaan jiraadhu. Achii ta'e gaafa raafamuutti hin ka'in. Asii kun ta'e gaafa jedhan irriba malee buluun hin jalqabin. Kunoo kanatti gaafa guungumuutti hin ka'in. Hinduuna barana jiraanna, barana falli hin jiru, barana karaan hin jiru, barroo bara salphinaati, bara qaaniiti, hinduune asumatti hafne bakka kan keenya kanuma ofumaa nutti dubbatte kakuun kee meerre isa kana natti himte kana dhaga'ee manaafee jechuutti hin ka'in. Kun jecha namoota dhibaa'ooti. Kun jecha namoota dhibaa'otaati. Kun namoota amantiirraati jecha eegamu miti. Jira Waaqayyo jedhe.
Kunoo lafti yoo diddiiramte eessan naqaa hin jenne ijoolleen qoraay. Lafti yoo jijjiiramtes yoo geeddaramtes tulloonni silaa itti ol ba'amtus yoo urgufamte galaana keessatti gatamtes galaanattiinis yoo oomachooftes Waaqayyoon wajjin jira nu hin sodaannu. Waaqayyoonni kan Yaaqoob da'oo keenyaadha. Yaaqoobiin lafa onaa keessatti eege sun da'oo keenya jedhanii faarfatan. Kanaaf haala laaluudhaan haalaa fedhanii sodaaf jedhanii baraaf harka hin kennan namoonni amantii. Maal godhu ree? Barayyuu jijjiiranii darbu. Bara irrattiyyuu dhiibbaa fidanii darbu. Inni arfaffaaniif kaan immoo kadhannaadha. Kaa yookiis kadhannaa. Sagalee Waaqayyoo keessaati isa lammaffaa Mootota boqonnaa 19 lakkoofsa 3-4 harka kee ol kaasii warra hafaniif kadhadhu jedha iddoo sanatti namni Waaqayyoo tokko. Macaafa Moototaa isa lammaffaa boqonnaa 19 lakkoofsa 3-4. Isaanis Isaayyaasiin Hisqiyaas mootichi barri kuni bara rakkinaatii, bara adabaa fi bara salphinaatii, akka yeroo dubartiin da'uuf jettee humna ittiin ciniinsifattee deessu dhabduuti. Waaqayyo gooftaan kee dubbii rabshaaqeen hangafni loltuu isa gooftaan isaa mootiin Asoor isa ergee Waaqayyo isa jiraataatti akka inni ga'isu godhu kana dhaga'eera. Kanaaf ati immoo harka kee ol kaasii warra hafaniif kadhadhu jedhanii. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Barri kun bara adabaa, bara salphinaati, bara qaaniiti. Akka yeroo dubartiin ciniinsifattee da'uudhaaf yaaltee garuu immoo humna ittiin ciniinsifattee deessu dhabduuti. Bara muddamaati jechuudha. Bara ciniinsuuti. Rakkina cimaatu nurra ga'aa jira. Kunoo doorsisa cimaan nurra ga'aa jira. Maqaa Waaqayyootu arrabsamaa jira. Ormi gamaa dhufeetu nurratti ga'isaa jira. Garuu Waaqayyo wanta isaan godhaa jiran kana dhageeraati. Yaa Isaayyaas waa tokko nuu godheedha Hisqiyaas. Maal godheedha? Harka kee ol kaasii warra hafaniif kadhadhu. Falli bara gadhee kanaadha. Falli bara jibbisiisaa kanaadha. Yaa Hisqiyaas, yaa Isaayyaas kadhannaadha. Ati immoo nama kadhataati. Nuu kadhadhu harka kee ol kaasiiti jedhe. Wanta ta'aa jiru kana Waaqayyo dhaga'eera. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Wanta ta'aa jiru kana waan jibbisiisaa si mudachaa jiru, biyya mudachaa jiru, waldaa kiristiyaanaa mudachaa jiru kana Waaqayyo dhaga'eera. Waaqayyo argeera. Galanni isaaf haa ta'u. Ati garuu maal godhi yaa nama Waaqayyoo? Harka kee ol kaasii warra hafaniif kadhadhu. Maaliif? Bara gadhee, bara muddamaa, bara adabaa, bara salphinaa kanaaf qorichi maal gochuudha? Kadhannaadha. Kadhannaadhaan danda'ama. Barri rakkisaan kuni jedhe namni Waaqayyoodha Hisqiyaas. Namni Waaqayyoodha Isaayyaasis akkuma ajaja mootichi Hisqiyaas mootiin Yihuudaadhaa isatti ergeen keessummoota itti erge sanaan fuula Waaqayyoo duratti dhiyaatee Waaqayyoon hin kadhate. Furmaataaf gara Waaqayyootti iyye. Waaqayyoos deebii fidee dhufe. Namoota isa doorsisuudhaaf dhufan kana salphina guddaa isaan salphise. Mana isaanii keessatti lolli jabaan ta'e, mana isaanii keessaa ilmi isaanii akka isa ajjeesu mootii Asooriin teessoo isaa dhaaluudhaaf Waaqayyo adaba guddaadhaan, qaanii guddaadhaan duubatti akka isa deebisu godhe. Maalirraa dhufe? Ciisiinsaa kadhannaa. Namoonni dhaloonni barri isaan irratti hin hojjenne namoota calluma jedhanii dhuma harka kiisii keessa naqatanii deemaa oolan miti. Nama calluma jedhanii sanbata guddaadha miti harree kottaa kadhannee kadhannaa waldaadhannaa macaafa qulqulluu keenya fudhannee waldaadhannaa yookiin immoo mobaayilii keenya irraa hon dubbifnu beedamee waldaadhannaa jedhanii dhuma harreedhaa sanbataa jedhanii deddeebi'an namoota akkasii miti. Isaan immoo barri akka barbaadetti ittiin jiratti waan qabdu hundumaa ajandaa qabdu hundumaa itti laatti. Isaan ajandaa raawwachiisota ajandaa baraati warra akkasii. Warra jalladanii mayya'an miidiyaadha isaan irrumatti fe'atee deema. Garuu barbaadetti isaanii ergata jechuudha. Garuu warroonni kadhataa,
warri waaqayyo wajjin hariiroo qaban garuu warri waaqayyo wajjiniin walitti dhufeenya qaban garuu bara hammeenya bara keessa jirus hundumaayyuu irratti hojjetanii darbu harkaa rukutaniiyyuu darbu malee isaan irratti hin dhufu. Maaliif hammuma waaqayyootti dhiyaachaa deeman ga'umsa waaqayyoo irree waaqayyoodhaa hidhachaa deemu. Hammuma waaqayyootti butachaa deeman aangoo waaqayyoodhaa uffachaa deemu. Paawarii waaqayyoodhaa ekspiriyaansi gochaa deemu. Gaafa sana barri isaan dadhabaa deema. Yeroo kadhattan waaqayyoodhaa wajjiniin ooltu. Kanaaf dubbiin keessan dubbii waaqayyoo ta'a. Jechoonni keessan jechoota waaqayyoo ta'a. Fakkeenyi isin fudhattan fakkeenya waaqayyo dubbatu ta'a. Sagalee waaqayyoo ta'a. Hidhannoon keessan kan waaqayyo wajjin walitti qabate ta'a. Kanaaf sodaa malee bara sodaachisaa tarkaanfattu jechuudha. Maali Museen dibata addaa tokko qibaatii addaa tokko addatti dhillaaqatee miti ijoollee Israa'elitti kan gadi ba'e. Waaqayyo wajjiniin turee gadi ba'e. Gaafa inni waaqayyo wajjiniin turee gadi ba'u addi isaa garuu in ifa ture. Akka adda ergamoota waaqayyoodha. Akka waaqummaa waaqaatti addumti Museedhaa calaqqisa. Maaliif guyyoota sana hundumaa waaqayyoon bira waan tureefi surraan waaqayyoo isatti darbeera. Sodaachisuun waaqayyoo isarratti ulfaateera. Kanaaf namoonni ijuma isaanii safoonii kanaaf Musee ilaaluu dadhaban. Maaloo addi kennutti calaqqisaa? Maaloo si ilaaluu dadhabne? Maaloo haguuggadhu? Maaloo Musee waan dubbiin kun nutti haareera jedhan namoonni. Museen maal godhe? Haguuggateetu isaanii wajjiniin dubbachuu danda'e. Namootuma warra kam? Namootuma ijoollee saba waaqayyoo jedhaman ijoollee Israa'el kan adda Musee dhaabaachuu dadhabee warra Amoorotaa, Mo'aabotaa, Hiboozotaa, Heetotaa warra ormaa biyya isaanii dhaalamaa jiru miti. Warruma biyya dhaaluudhaaf kakuu baatee deemu ijoollee Israa'eltu adda isaa baachuu dadhabe. Eessaa ba'a namni kun? Waaqayyo bira tureef ba'a. Har'a hoo gaarri Siinaa eessa? Iddootti waaqayyo namaa wajjin dubbatu eessa? Iddootti waaqayyo wajjin dubbatanii dibata waaqayyoo sana fudhatanii ba'an eessa? Yoo jettan kadhannaadha. Sababiin isaa kadhannaan miidiyaa namni waaqayyo ittiin wal quunnamudha waan ta'eef. Miidiyaan namni waaqayyo walii wajjin dudubbatan hariiroon walii wajjin haasa'an wal haasa'atan kadhannaadha waan ta'eef. Dubara heerumaa fi yeroo qophooftu ganaa utuu hin heeruminiin isheen maal yeroo jedhanii kaadhimaa qabdi eeyyee eenyutu haasa'achaa jira? Abaluutu haasa'achaa jira jedhama. Haasa'achaa jiraan kun akkamigaa? Hin haasa'u yeroo yerootti wal arganii jaarsi naqaa mana isaanii naqeen haasa'aa hiriyoonni naqu jarreennis immoo mana namaatti yookaan iddoo mijaa'aatti wal arganii hin mari'atu. Hin haasa'ata jedhama. Hin haasa'ata yeroodhaa gara yerootti maal goona ree? Egereen keenya maal ta'a? Eessa jiraannaa? Cidha keenya akkamitti raawwatannaa? Egereen keenya maal ta'a? Waan mul'ata waliidhaa ilaalu jechuudha yeroo haasa'achuu keessa. Sana keessa wal baru. Jecha zamanaawii yookaan immoo jabanaatiin immoo dating time jedhama. Yeroon kaadhimummaa kun yeroo itti wal iyyaafatan, wal qoratan, yeroo wal haxannaatan yookaan immoo wal qayyabatan jechuudha. Yeroo akkasitti yeroo haasa'annaa. Kanaaf waaqayyo akka nuyi mootummaa isaatti nu fudhachuuf mana isaa galgalaatti nu fudhachuuf deema waan ta'eef yeroodhaa gara yerootti haasaa keenya barbaada. Nu haasa'achuu barbaada. Nu kaadhimmatee jira waan ta'eef ilma isaatiin, mucaa isaatiin dubbii keenya hin barbaada. Nu wajjin dabarsuu hin barbaada. Akka nu abbaa jennee isa waamnu hin barbaada. Kanaaf gooftaa Yesuus yaa abbaa keenyaa isa waaqarra jiraattu maqaan kee qulqullaa'u kadhatame yoo abbaa keenyaa jennee nuti waamnu kan inni nu barsiiseef yeroo hundumaa abbaa jennee akka isa waamnuufidha. Kanaaf dhaloonni kadhannaatti amanuu fi humna kadhannaatiin jiraatu waaqayyo wajjiniin hidhata waan ta'eef biyya lafaa kana gadi buusee ilaala. Hidhata kee barbaadi ittiin jedhaan biyya lafaatiin. Hidhata kee barbaadi sadarkaa kee barbaadi.
Gita kee barbaadi ittiin jedhan biyya lafaatiin. Lafa oolu beeka kaa. Iddoo oolu beeka kaa. Bakka inni oolu humna jiru beeka kaa. Kanaaf biyyi lafaadhaa doorsiftee sodaachiftee mogolee buustee gungumsiiftee hin dandeessu nama kadhataa. Maaliif hariiroo Waaqayyoo wajjin waan qabuuf humna dafee qaqqabaa Waaqa keessaatu dhufaaf. Namoonni kadhataa, namoonni kadhannaadhaan deddeebi'an hojii gurguddaa hojjetaniiru. Kakuu moofaa keessatti hojiiwwan humna kadhannaatiin kan beekaman, kakuu haaraa keessatti dhugaa ba'amee fi kan itti fayyadaman tokko Yaaqoob waa'ee isaa kan dubbatu nama Waaqayyoo raajicha Iliyaasidha. Namuma akka keenyaatiin Iliyaas kun jedha Yaaqoob waa'ee isaa yeroo dubbatu. Nama akka keenyaa tureem garuu kadhannaa isaa keessatti waggaa 3 fi akka roobni hin roobne bokkaan akka hin roobneef yeroo ittise lafti onaa taate jedha. Bokkaan lafa irratti hin roobne. Amma immoo deebi'ee waggaa 3 fi roobni waggaa 3 booddee roobni lafa irratti haa roobu jedhee gaafa inni kadhatu immoo deebi'ee roobeedha. Namni kun namuma akka keenyaa ture. Namuma akka keenyaa kadhatu kadhannaadhaan Waaqayyoon dhageessifate Waaqayyoos immoo isa dhagayeedha. Kanaaf kadhannaan amantiidhaan godhamu kun humna guddaa qaba. Isa dhukkubsataa hin fayyisaa. Nama cubbutti kufeef illee araara argamsiisa. Kadhannaan barbaachisaadha jedheetu Yaaqoob jireenya nama Waaqayyoo Eliyaasiin fakkeenya fudhatee dhaloota kakuu haaraa ittiin barsiisa. Fayyee kadhannaan meeshaa keenyadha. Kadhannaan hariiroon Waaqayyoo wajjiniin qabaannudha. Kadhannaan fayyummaa keenya agarsiisa. Jireenya hafuura keenyaa fayyaa yoo ta'e gara Waaqayyoo yaadna. Waaqayyoon barbaaddanna. Waaqayyoon eebonna. Itti fufnee jiraachuudhaaf jechuudha. Namni yeroo dhukkubsatee jireenyi isaa ulfaatu garuu gara laafee lubbuun keessaa bahutti gaafa dhiyaatu garuu nyaata jibba. Danda'ee nyaachuu gaafa dadhabu gaafa inni didu gara giluukoosiidhaan akka yaalii fayyaatti jechuudha. Yookiin immoo gama teknooloojiitiin dhiiga isaa keessa hidda dhiiga isaa yookaan hidda dhiiga ishee keessa nyaanni akka seenu haalli mijeeffamaaf. Yookaan immoo tooftaa garaa garaatiin marmaan ishee nyaatni akka qaqqabu haalli mijeeffamaaf. Maaliif fayyaa miti waan ta'eef alanfachuu hin danda'u waan ta'eef harkisaa jireenyi isaa laafeera waan ta'eef. Namni yoo fayyaa miti ta'e hariiroonni Waaqayyoo wajjin hin qabu. Fayyaa miti yoo ta'e Waaqayyoodhaan nooda. Waan hafuuraa hin dheebotu, waan hafuuraa hin barbaadu. Kadhannaan isaaf yeroo balleessuu itti ta'a. Macaafa qulqulluu qayyabachuun isheedha. Yeroo balleessuu itti ta'a. Macaafa qulqulluu waaqeffannaa obbolootaa wajjin waaqessuun diraamaa wayii itti fakkaata. Gowwummaa wayii itti fakkaata. Faarummaa itti fakkaata. Gara duubaatti hafuu itti fakkaata. Garuu rakkinni isaa eessa? Vaayirasiitu tuqeera. Eessadha? Bakteeriyaatu faalee jira. Maaliif jireenyi isaa waan biraarraan tuqameera. Yoo fayyaa ta'e garuu jiraachuudhaaf akkuma bishaan barbaadu, akkuma buddeen barbaadu kadhannaa isa barbaachisa. Sagalee Waaqayyoo isa barbaachisa. Waaqeffannaa isa barbaachisa. Hariiroo Waaqayyoo wajjin isa barbaachisa jechuudha. Namni akkasii immoo fayyaa buleessa waan ta'eef jireenya isaa ijaaree waan jiraatuuf hammeenyi baraa irratti hojjetee darbuu hin danda'u. Kanaaf wantoota 4 yaadadhaa. Dhaloonni barri hammeenyi baraa yookiis barri isaan irratti hojjechuu hin dandeenye. Garuu immoo ofii isaaniitii bara irratti hojjechuu danda'an karaawwan gurguddoo 4 kana gochuu danda'u. Kanas jechoota walitti qabnee qubee 4 walitti fiduudhaan oomaak inni qabanne. Oomaak ogummaa qabaachuu oodhaaf jechuudha. Maan immoo mul'ataan socho'uu. Haadhaaf immoo amantiidhaan deddeebi'uu. Kaaf inni dhumaa jireenya kadhannaa yookiis kadhannaatti amanuudha. Gaafa kana qabaan hammeenyi bara keessa jiru nurratti hojjechuu hin danda'u. Nuyi garuu bara irratti hojjennee darbuu dandeenya.
Waaqayyo gooftaan nu gargaaru bara lafarra jiraannu hundumaatti warra icciitii kana beekanii bara irratti hojjetanii darban akka taanuuf gooftaan jabina nuuf haa kennu, ogummaa nuuf haa kennu. Waaqayyo keenya walii wajjiniin galateeffannee xumurra. Qulqulluu bara baraa Waaqa keenyaa maqaa keessa dinqisiisaadhaaf galata dhiyeessinaa. Ati gaafa hundumaa ifa keenyadha. Akka karaan nu harkaan banneef karaa nutti agarsiifta. Kanaaf barri nu amma itti seenne kun akka inni nutti hin bitaachofne, jireenyi nuyi ganaa addunyaa kanarra jiraannus akka inni nutti hin bitaachofneef asiin deemaa ijoollee koo jettee karaa nutti agarsiifte. Akka ati nutti agarsiifte kanatti warra ogummaan deddeebi'an, warra mul'ataan socho'an, warra amantiidhaan deddeebi'an, warra jireenya kadhannaa qaban akka taanuuf yaa Waaqayyo nu gargaara, nu jabeessi, humna keenya nuuf ta'e, qalbii keenya kana bani, nu dammaqsi. Dhugaan kee kun nu harkaan baniin, diinni dhugaa kee kana nu harkaa hin gatin. Maqaa gooftaa Yesuusiin ifa sagalee kee kanaan nu deddeebisi. Kana waan gooteef ulfaadhu. Dhaloota sagalee kee kana dhaga'an eebbisi. Karaa adda addaatiin ergaa kee kanaan warra jiraatan, warra deddeebi'an, yaa Waaqayyo sagalee kee isa jiraataa kanaan isaan dhaabi, ijaare. Kana hundumaa waan gooteef bara baraan ulfaadhu. Dhumni keenya barruu kee keessatti, gola kee keessatti nuuf haa ta'u. Amajaajii keenyatti dabarsitee nu laatin. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiitiin ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu. Warra barri irratti hin hojjenne bara irratti hojjetanii darban nu haa taasisu. Maqaa isaa isa amanamaadhaan. Ameen. Gooftaan isin haa eebbisu. Waan barattan kana dhaloota kan biroodhaaf qooduu hin dagatina. Waaqayyo ittiin dhaloota akka gargaaru nan amana. Eebbifama. Kiristoos Yesuus kakaleessa har'aas gadi fuunee ulfinneessa Boris bara baraan isuma saanaa nutis gaarummaa. Kiristoos Yesuus kakaleessa har'aas gadi fuunee ulfinneessa Boris bara baraan isuma saanaa nutis gaarummaa.